sirna fuudhaa heerumaa Oromoo Tuulamaa. Lafa jirtan marattuu nageenyi keenya kabajaaf jaalalaa isin haa ga'u kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee dirree shaggar qophii hundee Oromummaa. Sagantaa keenya har'aatiin giddugala Oromiyaa Oromoota Tuulamaa biratti sirni fuudhaa heerumaa inni seera qabeechi kan kadhatanii kudhaammatanii 8 ta'anii warra intalaatti kormaa goromsa uwwisanii ittiin raawwatan maal akka fakkaatu isinii dhiyeessuuf qindeeffannee dhufneerraa haga goolabaatti nu waliin turaan affeerraa keenya kabajaa yeroo hundumaa isiniif dhiyeessinuudha. Saba Oromoo biratti wanni hunduu seeraa fi sirna ittiin raawwatu qaba. Bobbaagalli fuudhaa heerumni walumaa galatti hariiroon uumamaa martuu sirna mataasaa qaba. Fuudhaa heerumnis uummata Oromoo biratti sirna mataasaa ittiin jalqabarraa kaasee ittiin jaataneeffatamuu qaba. Sirna fuudhaa heerumaa uummanni Oromoo qabu keessaa kan uummata Oromoo gosa Tuulamaa ilaallaa haga xumuraatti nu faana bu'a. Oromoota Tuulamaa biratti akaakuu fuudhaa heerumaa garaagaraatu jira. Isaan keessaa kan karaa seera qabeechaan sirna kadhaa yookiin kudhaammachuutiin gaggeeffamu, irra dhaaba yookiin itti cabsii, buttaa fi kanneen biroos ni beekamu. Isaan kana keessaa sirna gaa'elaa kan kadhaa yookiin karaa seera qabeecha ta'een uummata biratti kabaja maatii gara lamaaniitiinuu jaalalaa fi kabaja guutuun gaggeeffamu isinii dhiyeessina. Ilmi ga'ee haa fuudhu, intalli geeche haa heerumtu jetti caffeen gadaa Tuulamaa. Oromoon Tuulamaa seera gadaasaa keessattis fuudhaa heerumti wal hormaataa fi itti fufiinsa qaccee ilmaan namaatiif akkaan barbaachisaa ta'uusaa haalaan hubachuu irraa kan ka'e seera itti tumee sirnas itti gochuudhaan ittiinis jiraachaa har'a ga'eera. Sirna fuudhaa heerumaa sirni gadaa Tuulamaa beekamtii kenneef isa maatiin gara gurbaa fi intalaa quba wal qabaachuudhaan adeemsa duudhaa hawaasaa hunda eeggate keessa darbuudhaan kan ijoollee lamaan walitti fuudhanidha. Gosti fuudhaa heerumaa hawaasa guutuu biratti fudhatama qabuu fi qajeeladha jedhamee amanamu kunis jalqabarraa kaasee haga gaafa ijoollee wal fuutee waliin jiraachuu eegaltuutti jaataniiwwan wal duraa duubaan raawwataman hedduu keessa darbama. Jaataniiwwan fuudha kadhaa yookiin isa seera qabeessa kanas akka itti aanu kanatti tartiiban isinii dhiyeessinaa ammalleen dhufaanaa bu'aan affeerraa keenya. Ilmi tokko yoo fuudha ga'e dursee kan waa'ee fuudha isaa yaaduu eegalu maatii yookiin warra isaati. Ilma tokko itti fuudhuun dura qophiiwwan taasifaman gurguddoonni jiru. Isaan keessaa kan jalqabaa gurbaan diinagdee yookaan qabeenya ittiin intala fuudhuuf deemu sana bulfatu qabaachuu qaba. Lafa qonnaa gahaa, horii, sa'a elmatu, qotiyyoo ittiin qotatu, mana keessa waliin jiraatan qabaachuun qabeenyota akka bu'uuraatti barbaachisanidha. Osoo waa'een fuudhas hin dubbatamne dura gurbaan karaa qabeenyaa gahoomuun dirqama ta'a jechuudha. Kanatti aansee qophii sammuu gahaa gurbaan akka godhuuf maatiin isaa irratti hojjechuu qabu. Akkamitti akka fuudhamuu eega fuudhanii booda haadha manaa ofii akkamiin akka bulfachuu danda'an irratti gurbaa xinsammuudhaan qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Namoota isaan olii kan isa dura fuudhanii mana horatan keessaa akka fakkeenyatti kaasuudhaan eenyu akka seeran mana isaa hoogganachaa jiru eenyummoo akka seeran mana isaa bulfachaa hin jirre kaasuudhaan akka inni hubannoo gahaa godhuu fi akka namoota fakkeenya gaarii ta'anitti akka of qopheessuuf jajjabeeffama. Abbaan isaa akka abbaatti kophaatti gorsa barbaachisaa ni kennaaf. Haatis akkasuma waan ishiirraa eegamu ni gorsiti, ni jajjabeessiti. Namoonni miseensa maatii ta'an hangafnis yoo jiraate isa dabalatee namoonni dhimmi kun ilaallatu qophii gurbaan fuudhaaf gahe tokko gochuu qabu irratti qooda mataa isaanii bahachuu ni danda'u. Eega qophiin gurbaa fuudhaaf gahe tokko taasise kan garaa qabeenyas ta'ee kan garaatiin sammuu gahaa ta'uun eega itti amaname booda gara intala isaaf taatu barbaadutti deemuun ni danda'ama jechuudha. Irra caalaa sirna akkaraa keessatti abbaa gurbaatu intala ilma isaaf taatu laalataa fi abbaan gurbaa filannoo intalaa kana warra ishiirraa eegaluu danda'a. Kunis seenduubeen warra sanii akkami, namoonni isaanii, haala amalli isaanii hawaasa keessatti bakka akkamii qabu kan jedhu eega haalan hubatee jaalateen booda intala warra sanii ilma isaatti fuudhuuf murteessuu danda'a. Sababni maatii sana akkanatti haalan hubatee adda baafachuu fedhuuf yoo maatiin sun maatii nagaa kan biyyaa wajjin jaalalaa fi kabajaan kan bulan ta'e intalli isaanis akkuma isaanii taati jedhee waan amanuuf intala isaanii ilma ofiitti fuudhuu filata. Intalli sunis yoo qe'ee isaa dhufte akkasumatti nagaa fi kabaja warra ishii kana akka qabattee
gara qe'eessaatti dhuftus waan abdatuufi jechuudha. Kanaafuu haala kanaan abbaan gurbaa intala ofiisaaf waa hundaa duraa duuba ishii qoratee fedha isaatiin itti fuudhuu ni danda'a jechuudha. Gama biraatiin filannoo intala fuudhuu irratti gurbaanis intala durbaa kan isatti bareedde filachuu ni danda'a. Yoo inni fuudhaaf ga'etti maatinsaa akka inni durbaa isaa taatu laallachuu qabu itti himuunis hawaasa keessatti baratamaadha. Dargaggeessi fuudhaaf ga'e tokko intala fuudhu laallachuu yoo fedhe bakka durbi itti wal geechuu iddoo sirbaa bakka bishaan itti durbi waraabaaf dhuftu laga yookiin burqaa haroo bakka qoraan itti cabsanii fi gabaa yeroo ishiin baatu fa'aa ta'uu danda'a. Gurbaan bakka isaaf mijatetti intala garaansaa itti kufe yoo argate immoo kan warra kamii akka ishiin taates faanaa qoratee galee abbaa yookiin haadhasaatti hima. Isaanis maatii intala sanaa qorachuudhaan maatii sanii wajjin isaanis ta'ee gosti isaanii kan wal fuudhuu danda'u ta'uu eega mirkaneeffatanii booda gara jaarsaa gara warra intalaatti erguutti deemu. Maatiin gurbaa jaarsa warra intalaatti erguun dura akka barsiifata aadaa isaaniitti intalli sunii fi gurbaan isaanii waliin karraa ilmoo horanii kan bulan ta'uu jiruu milkii waliin fuulduraa jiraachuu kan danda'an ta'uu mirkaneeffachuuf dursanii milkii laallatu. Milkii laallannaan kunis karaa adda addaatiin ta'uu danda'a. Midhaan akka garbuufaa biqila biqilchuun laallachuu warra ayyaantuu deemanii gaafatachuufaa dabalatee wantoonni godhaman hedduun jiraachuu malu. Erga wanni gama kanaan godhamu hunduu gaarii ta'uun mirkanaa'ee maatiin ittiin gammadanii booda jaarsi warra intalaa san biratti kabaja qabu filamee ergama. Maatiin intalaas eega dubbiin gurra isaan buutee booda waa'ee gurbaa fi maatii isaa akka itti qorachuu qabanii fi isaanis milkii gama isaaniitiin barbaachisu eega laallatanii booda yoo milkiin qajeeltee ergaa isaaniif dhufe kanatti gammadoo ta'an intala isaanii kana warra sanaaf kennuuf fedha agarsiisu. Deebii isaanii kanas jaarsa isaan lamaan gidduu jirutti himuu jechuudha. Manguddichi jidduu jirus waan warra intalaarraa dubbise yookiin arge deebisee warra gurbaatti himaa jechuudha. Eega warra intalaarraa fuula tolaa argatanii booda warri gurbaa warra intalaatti 8 deemuu eegaluu jechuudha. 8 jechuun akka hawaasa giddugala Oromoo Tuulamaatti adeemsa warra intalaa ittiin kadhatan kabaja warraa fi intala saniif kennan kennaa yookiin uwwisaa warra intalaatti ittiin uwwisanii fi adeemsa jidduu kana jiru kan ittiin xumuratanidha. 8 guyyaa abbaan gurbaa qe'ee warra intalaa dhaquu jalqabarraa kaasee hanga gaafa intala gurbaa biraan gahaniitti marsaa 8 qaba. Marsaaleen hunduu wantoota godhan kan mataa isaanii qabu. Guyyoota 3 jalqabaa bitimaa yookiin seensa karra warra intalaarra taa'anii seera kan ittiin lallabatanii osoo mana warraa hin seenin alumatti kan deebi'an yoo ta'u, guyyaa afuraffaan ammoo kan abbaan gurbaa mana warra ishii itti seenudha. Kunis 8 mana seensaa jedhamee beekama. Guyyaa afuraffaa mana seenan kana nyaatanii dhuganii 8 shanaffaa yoom akka deebi'uu qaban kan itti beellama qabatanidha. Gaafa 8 shanaffaa kana kan intala kaadhimatan tanaaf uffata bitanii faaya kaadhima takkaaf guutamuu qabu guutanii dhufanii yeroo itti intala isaanii tana ilaalatanidha. 8 kanatti aansee yoo waqtiin gannaa kan dhufu ta'e ganna baasanii birraa akka deebi'anii wal arguu qaban beellamatanii gargar ba'u. Birraa barii giddugala Oromiyaa keessattuu naannawa Ja'aan Galaanitti akkuma birraan gaheen ayyaana qaamni irratti kaadhima ofii dhaqanii ilaallachuun baratamaadha. Gaafa kana haati fi abbaan gurbaa dhadhaa intalattii dibanii fi uffata ishii guutuu dabalatee gumaata biraas qabatanii warras nagaa gaafatanii kaadhima isaanii tanas laalanii uffata bitanii fidaniif sanas itti uwwisanii dhadhaas dibanii biraa galu. Eega birraan sirritti bari'ee booda immoo beellamaan walitti deebi'anii guyyaa cidhaa qabachuun kudhaama intalattiitti godhachuun uwwisaa yookiin kennaa yookiin gabbara warra intalaatti kennamu yookiin uwwifamu hundaa xumuratanii guyyaa cidhaa qabatu. Uwwisaa jechuun waan warri gurbaa warra intalaaf kennu jechuudha. Akka Tuulamaatti abbaa intalaaf jibicha yookiin korma, haadhaaf ammoo goromsa kennu. Adaadaa, wasiilaa fi eechuma intalaa akkoo fi akaakayyuutti ammoo bullukkoo uwwisu. Obbolaa intalaa ammoo maallaquma hamma xiqqoon yookaan marguma jiidhadhaan harka fuudhu. Eega haala kanaan haal dureewwan cidhaan duraa akkaataa duudhaa isaaniitiin raawwatamanii booda guyyaan cidha itti walii qaban sun haga gahutti maatiin gama lamaanituu fira qaban yaammatanii qophii barbaachisaa ta'e godhuutti ce'u jechuudha.
Gaafa cidhaa warra gurbaatti firri yaammatan gumaata isaanirraa eegamu qabatanii dhufuudhaan mana warraatti sirbanii gammadanii warras gabbisu. Hiriyoonni gurbaas utaalanii dhiichisanii gurbaa fuudhu faassu. Ni gammaduuf isas ni gammachiisu. Gara cabsaa galgalaa ammoo warri jaala gurbaaf ta'anis dhufanii eegawanni seeraa hunduu guutameen booda haatiif abbaan gurbaa maatiin gita haadhaaf abbaatti gurbaaf oolanii hunduu diinqa warraatti ol deebi'anii taa'uun gamtaadhaan eebbifatanii akka misirroo kana nagaan ooffachuuf waaqas kadhatuuf misirrichaa fi jaallansaas walumaan eebbisu. Mijuu qabatanii turanis irraa unanii itti biifuudhaan eebbisanii bobbaasu. Gurbaanis namoota achi jiran hundarrayyuu kufee gurmuu isaanii dhungachuudhaan hoffaltii gaafata. Isaanis hoffalii nagaan dhaqii nagaan gali jedhanii eebbisu. Gurbaan balbala mana warraa gubbaatti korbeecha re'ee qaluun dhiiga bilatee medhicha harkasaa mirgaatti farda inni yaabbatee deemu yookiin collee sammuu mormatti godhee hamaamota isaa waliin gamtaan fardaan gulufaa gara warra intalaatti qajeelu. Yeroo kana hiriyoonni isaa qeetti hafan jala fiiguun faarsuun gaggeechu. Obbolaan dubaraa habaabiyyoodhaan faarsu. Warri manguddoo ammoo itti tufuun milkii hundaa hawuuf ni eebbisu. Yeroo kana fardi fuudhaaf bahee jedhama. Gama warra intalaatiin ammoo guyyaa kanatti intala dursanii akka aadaatti qeensa irraa qoruun rifeensa ishii miidhagsanii tolchuu fi uffataa fi faaya barbaachisaa ta'e hundaanuu miidhagsanii isaaniin eegu. Akkuma hamaamonni gurbaa achi gahee jaarsa kallachaa kan jedhaman manguddoonni isaa wajjin dhaqan warra wajjin dubbii eegalu. Dursee wanni hunduu yoo dhumate dubbii baay'een waan hin jirreef waanuma xiqqoo akka duudhatti eega dubbatanii booda ol seenuun manguddoon gama lamaanituu eega dabareen eebbifatanii booda nyaatanii dhuguun sirbuu gammaduun itti fufaa. Hiriyoonni intalaa gurbaa arrabsuun waanuma baratamaadha. Arrabsoon kun kan aadaa waan ta'eef aarus ta'ee deebiitti laachuun garuu waan eegamuu miti. Aadaadha waan ta'eef kolfumaan bira darbama. Eegawanni seeraa hunduu dhumateen booda intala misirrittii fidanii jaallanshii yookiin warra minzeeshiitti kennu. Ijoollee lamaan wal cinaa teechisuun eebbi gaggeechaa ni taasifama. Eebba kanatti aansee gurbaan haadhaa fi abbaa intalaa dabalatee maatiishii achi jiran hundayyuu irra deemee harka fuudhuun irra kufees gurmuu isaanii dhungata. Isaanis hoffalaa jedhanii afaan tokkoon eebbisu. Kana booda eega sirni mana keessatti barbaachisu hunduu dhumatee mucayyoo fudhatanii bahuun fardarra godhatanii gara mana isaaniitti qajeelu. Intala tana seeran akka hin kufnee fi hin miidhamnetti fardarratti qabee galuun itti gaafatama guddaa kan qabu warra akka jaalatti yookiin minjetti dhufan sanaadha. Manguddoonni jaarsa kallachaa ta'anii wajjin deemanis eegumsa gama kanaan taasifamu irratti deeggarsa gaarii waan godhuu qabaniif irraa hin fagaatan. Waluma cinaa fardaan gulufaa gara mana gurbaatti wajjin isaan dabaalanii galu. Kan mana warraa gahan halka waan ta'uuf lafa barii gurbaan seera rakkoo intalaa guutaaf. Seerri rakkoo fuudhaa heeruma aadaa Oromoo keessatti dirqama dubartiin takka haadha warraa guutuu kan namaaf ta'uu dandeechuu yoo seerri rakkoo ishiif guutame qofa. Seera rakkoo kana booda bunni dhaabamee firri achi bulees walitti deebi'ee sirni hammachiisaa intalaaf taasifama. Sirna hammachiisaa kana irratti misirrittiin akka nama haaraa maatii kana keessatti dhalateetti waan ilaalamtuuf maqaa haaraan maatii gurbaatiin ni bahaaf yookaan moggaafamaaf. Namoonni achi jiran kanneen gita abbaa fi haadhaa ta'an hunduu baasuuf ni danda'u. Garuu haati fi abbaan gurbaa maqaa ishiif baasuun dirqama. Kana booda firri cidhaaf dhufes micoon teechuu deechuu haa taatu jedhee eebbisuun gara mana ofiitti galuu jalqaba. Achi booda ijoolleen wal fuute lamaanuu abbaa warraaf haadha warraa ta'anii waliin jiraachuu jalqabu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota qophii hundee Oromummaa sagantaa keenya har'aaf qabanne kanumaan dheerechineerra. Torban sagantaa biraan haga walitti deebinutti aagaa nagaan dhabinaa.